Nagaa fi araarri gooftaa Yesuus Kiristoos lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaan bara kana namni hin faarfanne hin jiru. Qara deemaan hundumtuu faarfataa ta'eera jechuudha. Gocha kana immoo kan gochaa jiru gurbaa isin ilaaltan kana. Yeroo darbee dhimma hojii mucaan kun hojjetu irratti daa'imman xixiqqoo gara waltajjiitti fiduu irratti waan baay'ee dubbadheen ture. Garuu waa'ee isaan dubbanne. Gurbaan kun naamusa waldaa kiristaanaa cabsuudhaa fi faarfannaan akkuma waan waa'ee hin baafne tokko yookaan immoo akkuma waan salphaa tokkotti akka laalamu nama taasisaa jirudha. Daa'imma ol adeemtuu xixiqqoo barbaadee istuudiyoo fidee faarfachiisuudhaan akkasumas immoo beekamtii xiqqoo yuutuubii irraa kan qaban fidee istuudiyoo isaa keessatti faarfachiisuudhaan tuffii guddaa faarfattootaa fi faarfannaa irraa qabu. Fi waldaa kiristaanaa irraa qabu nama agarsiisaa jirudha jechuudha. Mee faarfannaawwan inni hojjete keessaa isa kana dhaggeeffannee deebina. Akkuma isin argitan egaa Ejjigaayyoo jechuun baay'een keessan beektu haalota tokko tokkoof dhiifama naa gootu. Garuu kun dhimma dubbatamuu qabu waan ta'eef dubbachuu irraa booddeetti hin jedhu. Dhimmichi dhimma dhuunfaa miti. Dhimma waldaa kiristaanaa fi dhimma tajaajilaa fi dhimma dubbii wangeelaa waan ta'eef namoonni tokko tokko fireeniin harkaa citee lafa seenuu hin qabne seenanii gaafa isaan kallattii malee deeman kallattiin isaan irra jiran sirrii akka hin taanee fi deebi'uu akka qaban itti himuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf Ejjigaayyoo jechuun ofii isheef iyyuu nama gorsa ishee barbaachisudha. Konfiidensii isheef wantoota isheen gootuuf ofitti amanamummaa ishee nan dinqisiifadha. Garuu Ejjigaayyoo jechuun nama over konfiidensii irraa kan ka'e garmalee olii xaxxudha. Maaliif yoo jettan intarviyuu isheen kanaan dura goote yoo dhaggeeffattanii ilaaltan dhiira baay'eetu naa bilbilaa. Namoota baay'ee bilbilaan haasofsiiseen sagaleen kee bilbila keessatti bareeda waan naan jedhaniif namoota baay'een shawwadaa ture, namoota baay'een dogoggorsaa ture jettee konfiidensiidhaan miidiyaa irra taa'ee nama haasaa ture. Dhiira baay'een bilbilaan jaalala qabsiisee beekaa. Kana qofaa miti. Ofii ishees jaalala keessatti kuftee waan isheen dabarsite baay'een keessan beektu. Akka kootti intarviyuu isheen dhaabbata televezyiinii Oromiyaa wajjin goote daawwadheera. Achirratti ofii masheeyyuu jaalalaan qabamtee sirba Hisqiyaas Mazammiriin ibidda jaalalaa kan jedhu naaf affeeramu gaafa isheen jettu gurra koo kanatu dhaga'e. Onnee koo qulqulluun dhugaas jaaladha. Onneen koo qulqulluun har'as jaalata balbala isaa banee taa'es eegata. Isa dura immoo gurbaa jaalladheera jettu kanarraa kara seela maleessa ta'e nama ulfooftee deessee mucaan jalaa dadhabeedha jechuudha. Akka yaada koofituu yeroo sana nyaata isaa nyaateera waan ta'eef tuu ka'ee deemee ni jaalladha. Deemuu dhiisee mucaan rafee hin ciisee egaa ka'ee muggana man deeman naan hin didee hin ture guyyaa baay'ee ture. Isa bulee irratti iyyuu hin ture. Yeroo kanatti namoonni baay'ee gaddaafii turanii waan irra geerraan kan ka'e namoonni baay'ee gadda isaanitti dhaga'amu dhageessisaa turanii namoonni baay'eenis gargaarsaanis cidha ishee dhaabachaa turanii waaqayyo isaan eebbisu. Yeroo sanatti garuu ani nama gara faarfannaa tajaajiluutti dhufuu mitiiti nama gara waldaa deemtee beektu yookiis immoo nama waldaa dhaabbataa keessaa waaqeffattu qabduyyuu natti fakkaatteen turreenaan. Maaliif gochaa ishee fi jecha ishee yeroon dhaga'u jechuu kooti. በደንብ ስሙ። እኔ እጅጋየሁ ወድጃታለሁ እና ማግባት ነው የምፈልገው ነሷ። ኦኬ ለቁም ነገር ነው የምትፈልጋት? ለቁም ነገር ነው የምፈልጋት። Dhugaa waaqayyo asai. Gurbaan naggaadeen kun gidduutti mucattii kana argateetu maal godhaa gara istuudiyoo isaatti fudhatee deemeetu faarfannaa ammas hin dhaggeeffattan kana hojjechiisa jechuudha.
namni maala ta'u beekamtii qabaannaan ijoollee haa ta'u waldaatti guddatu hadhiisu nama guddaa haa ta'u jaarsaa haa ta'u dargaggeessaa haa ta'u jaartii haa taatu naa qarshii naa argamsiisa jedhee yaadennaan boollanni lixee waan inni fidee fuula miidiyaa kanarratti hin dhiyeessine hin jiru jechuudha. Kanaaf immoo inni kun ragaa. Ijjigaayyoo jechuun nama adeemsa jireenyaa baruun ishee irra jiraatu. Nama ofiiyyuu waldaatti qabamtee ganaa barumsa amantii cimsannaa barachuun irra jiraatu. Amantiidhaan akkamitti deddeebi'uu akka isheen qabdu ganaa nama barachuu qabdu. Ganaa nama miidhamtee jirtu hamilee itti horanii gara jireenya walqixxaataatti iyyuu fiduudhaaf nama yeroo ishee barbaachisu kana gidduutti cululleen kun argatee butee istuudiyoo galchee faarfannaa hojjechiisaa jechuudha. Kun adeemsa kallattii dhugaa waldaan kiristaanaa gaggeessituuf keessattuu faarfannaa irratti qabduuf gufuu guddaadha. Mucaan kun yoo waaqeffatate yoo waldaa hin naqate waldaa inni keessa waaqeffatu warri jiran warri naannoo isaa jiran mucaa kana itti himuu qabu waan ati gochaa jirtu sirrii min irraa dhaabbadhu jedhanii. Amma yoonaa mucaan kun irraa dhaabbachaa hin jiru wanta ta'eefin kana dubbadha. Irraan dhawwan taanaan walga'iin keenya yeroo dhiyootti hin gaggeeffama murtoon yeroo sana godhamu maal ta'u akka qabu tarkaanfii isa jalqabaa I think mucaa kanarraa fudhanne dhee yaadaan. Asirratti garuu wanti beekamuu qabu maa inni namni akka Ijjigaayyoo kunii fi Ijjigaayyoon kun gara jireenya tajaajilaatti hin dhufan jechuu miti. Boor faarfattoota hin ta'ani yookaan immoo Waaqayyoon hin tajaajilan jechuu koo miti. Hundumti keenya seenaa gaarii hin qabnu turre waan gurra namaatti tolu. Garuu Waaqayyo seenaa keenya jijjiiree qulleessee meeshaa qulqulluu isa tajaajilu nu gochuu hin danda'a Waaqayyo. Garuu akkaataa kanatti miti. Karaarraa itti goranii miti. Adeemsa mataasaa danda'e qaba waan hundumtu. Gooftaan waan hundumtuu akka seera qabaatuuf bakka buutuu lafa kanarra kaa'atee jira. Isheenis walitti qabama qulqullootaa kan taate waldaa kiristaanaati. Achi keessa immoo dhimma kana kan raawwachiisan biiroolee 5tu jira. Isaan kun haboo guutuu lafa kanarratti qabu amma gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti. Kanaaf iyyuu sadarkaa kana keessa darbanii gara tajaajilaatti dhufuun hin danda'ama. Phaawulos inni macaafa qulqulluu barreessee namichi ija isaa kanaan Yesuus Kiristoosiin arge guyyaama Yesuus Kiristoosiin arge tajaajilatti hin baane. Deemeetu raajiitti of agarsiisuu nama Waaqayyootti of agarsiisuu irra ture. Namni Waaqayyo erga kadhatee fi booddeetu iji isaallee kan inni baname. Sana booda waan keessa darbuun irra jiraatu keessa darbeetu gara tajaajilaatti dhufe. Bartoonnis miilla Yesuus jala ta'aniitu barumsa barataniitu afurri qulqulluu erga isaanii kenname booddee gara tajaajilaatti ba'an. Utuu afurri qulqulluun isaanii hin kennamin illee sodaattota turan. Phexroosiin argitaniitu akka inni Yesuus Kiristoosiin si'a 3 gane. Kanaaf iyyuu tajaajilatti dhufuu dura adeemsa keessa darbamee dhufamutu jira. Arganne jedhamee istuudiyootti fiiganii faarfannaa hojjechuun abaarsa ofitti fiduudha. Warri istuudiyoo banne jedhanii namoota beekamtii xixiqqoo qaban akkasii tiktookaroota akkasumas daa'imman ganaa Kiristoos illee maal akka ta'e hin beekne walitti qabanii tajaajilchiisuudhaaf yaalii godhan ofirrattis abaarsa fidaa jiru biyyarrattis abaarsa fidaa jiru. Ammas irra deebi'een jedha namoonni yakka akkasii waldaa kiristaanaa Waaqayyo dhiiga namoota meeqaa itti dhangalaasee lafee namoota meeqaa itti bobeessee tajaajiltoonni meeqa zayitiidhaan affeelamanii fidan akka qoosaatti akka kanatti itti taphachuun baay'ee barbaachisaa natti hin fakkaatu. Gaggeessitoonni waldaa keessan keessa tajaajiltoonni akkasii dabaa amma nagaa wangeela irratti hojjechaa jiran utuu isin argitanii ija keessaniin ilaalaa jirtan kun Waaqayyo gatii sagalee isaatii lakkaa'ee isinirraa fudhata. Macaafni fakkeenyaa boqonnaa 27 lakkoofsa 5 akkas jedha. Isa dhoksaatti nama jaallatu irra isa mul'inatti nama ifatu wayyaa'e. Gurbaa kanas haa ta'u obboleettii kana warri sobaan jajjabeessaa jirtan irraatii of qusadhaa. Daa'ima keessanis gurbaa kanatti warri geessan abaarsa jalaa of baraaraan jedha ammayyuu. Himannaa seeraan bor isinitti dhufu jalaatii of baraaraan jedhan ammayyuu. Mul'inatti isin gorsaa irra. Gaafa mul'inatti isin gorsinu rakkoo bor dhufu jalaa akkasin baataniifidha. Macaafa Leewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 7 irraa akkas jedha. Ati garaa keetti obboleessa kee hin jibbin. Dhugumaan nama balleessaa isaa hubachiisi malee sababii isaatiif cubbuu ofirratti hin fidin. Cubbuu tajaajiltoonni adeemsa keessa deemuun isaanirra jiru keessa ituun deemiin waltajjiitti dhufaa jiranii fi akkasumas miidiyaatti ol ba'aa jiraniif warri dhimma kana hojjechaa jirtan abaarsa ofitti fidaa jiru. Ani kana gaafan dubbadhu jibba namarraa qabaadhees miti
sababii biraadhaanis walitti bu'insa qabaannee miti. Garuu wanta kallattii gadhiisee akka Waaqayyo hin jaallannetti deemaa jirutu jira. Kanaaf iyyuu wanti kun sirrii miti, barbaachisaa miti jechuun nurra jiraata. Kanaaf hin dubbachaa jira. Gorsa koo kana qajeelootti fudhadhaa. Warri waldaa kiristaanaas, warri dhimmi kun isin ilaallatus fayyaa ta'a.